Oduu gammachiisaa qophiin keenya kan isin jaalatanii fi kan maatii keessanii wajjin dhuftanii irratti hirmaattan bashannantanii badhaasaa ittiin argatan kan duraan addaan citee ture deebi'ee jalqabee jira. Qophiin maatii show namaa fi nama walitti fidee maatii ijaara. Akkasumaan maatii fi maatii walitti fidee hawaasas ijaara. Hawaasni ijaarame immoo biyya guutuudha ijaara. Maatiin show barsiisaa kofalchiisa. Bashannansiisaa badhaasa. Hottaatii galmaawaa maatii keessa waliin bashannanaa badhaafamaa. Dorgommiin marsaa dura irratti addaan cite haarootti jalqabee jira. Ulaagaan dorgommichaa hirmaattoonni kaayiroo keessa jiraachuu, umriin 17 ol ta'uu, maatiin tokko nama 4 ta'uu, galmeen dorgommii hafaltirraa bilisa. Qoflaa akkuma dhibba injifachuuf fardi kanaa dirreen tan. Lakkoofsa WhatsAppii duwwaa takka takka 25 8 6 4 4 6 6 irratti galmaawaa.